dhiirataadhaan bakkuma akkanaatiin jira jeenaa bilbilummaan bakka akkanaatiin jira hootuun as roo dhiirataate naan jechuun hin beeka. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii YouTube channel dasii akkam jirtan hordoftoota keenya bakka jirtanitti salaamanni rabbii isin biraa jiraatu. Tokko tokko keessanitti nagaa rabbii isinitti haa ta'u goleeyya kiyya. Hedduun isin galatoomfadhaa. Warri gartee hin cina dhaabbachuu turtan kan ho'icha rakkachuu turtanii. Alhamdulillah arra video tana wanni nas beef an akkana surutti dasii miti namni biraallee yoo na bira jiraate hin dadhabu. Maaliif hin dadhabne rakkoon arra dhufte tuni sababa isiitillee yoo na dhufte wuma rabbiin gaafa dur katabe waa isiin na dhuftee qofaafis kanan ta'u ammoo rabbii yoo na fedhe rakkoon isiin na bira jiraachuu dhabdeef rakkoon narraa haftu hin jirtu yoo rabbiin duraan katabe. Kanaaf ammoo niniin kaameraallee kaa'ee YouTube channel isii irratti as baheef sababa kiyya mashaakillee kunii fi maarreen hundi ta'ee ammallee kun aliin fuudhame atilleen deemteeti aliin baasaa maal jettee dubbachuu jirta yookaan aluma sanii wajjin rakkadhaa malee haajarrummaa kun gartee yookaan naaf isa wal harka buunu malee abadanii jechuu jirta. Kanaafuu anilleen kan rabbi na baaseen bahaa waan jettu fiddee saniifin fuula keessan duratti waan isin jettullee kan isin dhageessaniif maaliif ani osoo rakkoon tanaa miti tanarraa dhuftees obboleettii tiyya akka isin deemtu fedhu. Lammaffaa isii miti nama biraatu nama gartee Oromoodhaa kan fedhe yoo ta'e inni san sababa na bira jiraateef yoo rakkoon dhuftellee nama kanaan rakkoo san fidee jee nama san firraa alagga xariyuun narraa isin fakkaattu ana qofa osoo hin ta'in akkuma sabaattu nurraa isin barbaachisu hanga dandeenyu waluma cina dhaabbannaa. Yoo narra miidhames namni an irraa miidhame osoo isii qofan taane saba Oromoo kana guutuu duraa hin miidhama. Namni biraa yoo miidhamellee namni nu duraa miidhamu san eenyu duraa miidhame? Sabuma Oromoo bal'aa kana duraa miidhame. Hanga dandeenyu garuu walitti iyyanneetu wal cinaa dhaabbannee rakkoo fi balloo jirtu wajji qooddannee dabarsina malee biyya ambaa keessatti wal darbinee rakkoorra waliin buufnu jechuudha. Fuulli kun baasaa booraa tokkoffaa duratti arra yoon gartee sababa kanaatiin fuula isi jijjiiree jaartiin tiyyalleen fuula isi jijjiirte garuu waan tahamuun beenu yookaan fuula sii dhaabbachuu malaa yookaan ilmaan kiyya kun fuula sii dhaabbachuu malanii arrammoo kalaama gaariuma yoo ta'e malee kalaama hamaallee isii deebisuun fedhu itti aansee hangaan danda'utti rakkoo tanaa miti ta lubbuu tiyyaatu yoo dhufte wanni isirraa dheessus hin jirtu wanni intala Oromoo takka irraa dheessullee hin jirtu isiilleen kun nasru amma kanan taa'u ani ban nasru waa isinii fuula naqayyiree fi miti mula ati akkanii warra abbaa kiyya kana guddisan daran akkas naatoo jirtu aashaan akkas naatoo jirtu maaliif atillee akkaatiin irraa deemu jirtu baa takka aashaan isiin tuffirala nasruutii jettee fuula naqayyattee ilmuun tun sabaasiitii baddee sabeesiitiin sabawaan isirraa keettee takka fuula natti hin kajirre yoo ani hiraaree jechuudha na tasgabbeessite dasii wanni rabbi biraa dhufte abadan takkallee hin oolamtu sirraa dhufaatu wanni tun yoo rabbi biraa ni taate wanni tun ni taate jaamte waan oolamaatii miti hangan takka tanaa jettee mataa hin buusin hamman takka rifatin inshaallah milyoon tiyyo ni galti kannaan irra milyoon tiyyo agoonaan gooti seenu inni akka hin qabne beeka jetteeti na tasgabbeessi turte maaliif ani kannaan dhaabbateetuma mushkilaa ani fumaafis sodaadhee qaanfadheef mattuu malee arra gaafata niyaaneen baddee niyaanee fuudhee kannaan niyaaneedhaan mushkilaan tun hundi geessee deebi'ee aliin kun fuudhame ani fumaafin fi qaanfadheef salphadee maaliif naanchi maal mara dhaabbatee gocha kana ani tasilaa qabeenya guutuu bad isa gaafachuu jira
laa bargaafachuutti hin jirtu osoo amma kana ta'e. Caljeetiin taa'ee mana kana sibira caljee si wajji nyaadhee si wajji dhugee kaniin qabu uffata kiyya shaantaa lama kaniin qabu dhiisee dhibin biraa beeban naa kan jeeni takka naa kan jechuutti hin jiruun isa barbaasutti hin jiru. Wannummaan tanaan dhufte ifii badii takka hin qabanii suni. Wannummaan tanaan dhufte maalii waan mara dhaabbatee kannaan kun akkanatti rakkisaa isuma harkattiin du'a. Manuma isaatiif yoo kanuma mana hadiirfaa geessu mucaa kana taate mucaan kun gam tokkoon kan dhugaadha. Si bira dhaabbatu jiru. Gam tokkoon nu bira kana hunda bira dhaabbatu jiru. Yoo nani wal nasroo kan yoo nani mana kana keessa bara gisee takka sana bira dhiisee deemtaa bire. Yoo nani mataa buusee wanna jee dasii maal taate shish jeeti yoo nani akkana jeetu jira deewu na dhee na dammeessa. Maal taate ati fayyaan qabdu qabeenya kana boruu barka kana olii fayyaa qabdaa fayyaa rabbinatti haa ta'u hojii yoo dhukkubsatte mee akkam taate naan jee fayyaa qabdaati taate huccuu miti qabeenyaa miti hooma takkaa waan kan takka yaadini rabbi yoo na jiraan fayyaa irratti haa ta'u dasii anuu sii bira gargaara si biraan dhaabbaddaa maal taate googwaadhaati jeetiin mana kana keessatti yoo nan xiqqoo kana sammuu wanna jee ala saalaa ta'u jiraan deemu gabbeessiti meeti ijoollee gizee laa deemaa dhufe. Mejoollee tasiin jaan meetasiin waan nyaanni ittiin dhufeeti maal taate tasiiti maal maqal bibuusaaf isheen nasuruutiin ni galti turundi inshaallah hidhaamte kuma rabbi biraa taate amma takka yaadin jeetiti na tasgabbeessitu arra guboo inni kana tasgabbeessan gaafatuma akka inni ta'e viidiyoo isaarratti viidiyoo annaa irratti argee guyyaa kana odoo tunu biran ga'een dureeyyi akkatti gurbaa santumaan akkuma ilmi namaa gurbaa nama tumuu miti obboleessa kiyya kannaan oromoo miti angoomarraa dhalatee wallaalee kannaan. Akka wannaatti gurbaa ani yoo mucummaa san aayaa ta'e jeeti wal yaadu jirna siroo kan cinaacha kana keessa mucaan hanqa cinaacha kiyya hunda na dhiisa kan na dhiisa obboleessa kiyya jechuun akkamitti ilmi namaa gadi akkas mushkilaan tun tanarraan dhufte jechuufin ani deemee tumaan isamaa fi hadiir harkattiin du'aa gaa hadiir kaasittuu akka waan bitamee dhufeetti na samu jiruu mire akkuma isin gartan yoo ta'u jiruu nan dubbade jaartee nyaamtuu jeenka fiidiyoo duratti mitita fiidiyoo achitti fiidiyoo waraabaa fiidiyoo duratti mitita fiidiyoo achitti hanga nan dubbade aatiin tan jee hanqanta kana gugulata ashaan naan jettee saninni ni qabame namni qabame harka namaa jiru fedhe haasawa waa irra laalanii sanii miti amma dubbii niin diimaa fi maarreedhaa fi gartee yookaan deemeetti rabshaa deemtee dhaabu kanuma caalaa rabshaa godhuudha yoommoo lakki an siifiin galaboo kennaa galee jettee gartee hagaltee dubbiin dhaabbattu taate atis nagaa harkattu taate aadi tasanii alaa immoo rakkoo himachaa eega rakkoo gartee akkana na godhe qabeenyi kiyya akkana hin galu murtii akkasii eega qabaatte wanni gartee lakki sababa kiyya gartee rabshaan tun taate niin deemaa akkasii jettuun jirtu maaliif gama kiyyaaf wanni kaameeraa kanallee si kaa'ee as si baase yoo ati deemtellee yoo ati gartee asii baddille mana kanaa baddille ragaa akka taatuuf. Ani eessatti hin badina suru ani bara isin jechuun ni beekani ani sii fi Ashaan ati akka abbaa kiyyaati Ashaan akka haadha kiyyaati ijoolleen tun akka obboleeyyan kiyyaatti wajji jiraatu jira. Ani mushkiluma kannaan na fiisanaan mataa na garagalchee dachinnaan gaddeemu jira malee ani kannatti akkamitti inni hin galaa jaadarra kannaan yoo danda'e qabeenya kiyyaatan guutuu deebisee kannaan na qala. Akkamittiin kanatti deebi'an kanna hanganaa kannaaf dedheeti kannaan jaarsaa naaf jee kannatti deebi'an. Yoo akkas taate dhiisiree bira walumaa galattuu yoo rabbi jee alii anaatu gartee khabar kana booda isinis hin qabdu. Mijoonis deebitee garuu wanni nan dhaammaddoon yeroo nama nan jirre ilmaan kiyya alattillee akka gadi hin baane akka yaayaan akka duraanii sanitti olii gadi hin deddeemne sanuma qofaan barbaada malee ilmaan kiyya. Namni biraa kan fuudhan barbaada malee ayyoo ana taate arroorroo firraa dhoorkuu bar firraa hin dhoorkaa yoo yeroo sanitti gartee naamijjatee waaniin barbaachisan godhuu baadde magaalaa kana keessa isaan jiraami akkaataan itti bakka isaan jiran haala isaan irra jiran waan isaan itti jiran adda baafadhee mootummaas yoo ta'e irra dhaabu nan dhibdu wanni kana dura gartee gaafa micootiyyaa haala nam mijjeessuu dhabe tokkoffaa akkasitti. Isaanii bakka nan dhagasan bakka jalaa jijjiiratan bakka olii gaddeemu bakka takka taana kun yaane intala takka taan bira geessachis fuudhee bakka sadii moo afurii waliin ta'e micoon isinittu kanaa jechuun deebi'ee isaanis nasruun hordofu jira ilmoo tanaaf beekaniiti bakka akkasii jijjiiratan ammana kana taa'eetis waan hin godhumaan beeka
garummoo namni gartee khagabbee waa barbaadu fi kamara taa'ee telefoona waa hojjetus waladda ayyoo rabbi kana alii akkaan godhus anuuniin beeka isaniifuu an dhaamsinii nan qabu ilmaan kiyya qofa siinii aashaalleen yoo nan qeetan hin jiraan yoo isaan ni taphanna jan eeguudha malee Kundi isaan gisee ammaati gisee bakka baay'ee atini taa'umji masaan gajjituu ati mashkuulam jiyyoo irra jirtu deemta aashaan dalaga deemtii miti kaayee isa eegsisiin irree ani haa gamji nyaaneen baddaniyyuu ani fiusa ifiifumaafuu mush joollee tana jii walumaanii an ulaa danqarri aashaan hunqa dhuftee ula ana aashaadha dasii ulaa banii hanqanaan jettutan ulaa hunbanu gabboo joolleetti dhiisa akkamittiin fedhiisa ani maraattuudha joollee dhiisee ammaan lamate bira gurbaan kasammuun ijaanne walitti qabee tonni kuchiisa walitti qabee kuchiisa dikkanni geessuun argine mana isaa dhiirti silaa ilmoo namaa takka gisee fuute mana ifii geessitee mire mana ifiin geessu akka hattuutti suuqarraan deema akkamittiin ijoollee gabbaree hasuutti dhiisaan asirroota. Dhiira taanaan bakkuma akkanaatiin jira jeenaa bilbilummaan bakka akkanaatiin jira hoottuun asirroo dhiira taate naan jechumaan hin beeka. Deemeetumaan kadiirumaa fi jaartuma kadiir anis gaabee ta'ee dhiiraawii waa godhuu danda'a. Dhiira bar waa godhuu hin danda'u. Isaan maddee waan godha. Jaartuma kadiir san harkattiin du'aa jeeti yaade. Akkuma isaan gubatan kanatti ilmoo kadiir sanii fuudhee takka akkama aliyyoo gaa ankara kiyyatti alummaa sanuu be. Ilmoo kadiir sanii fi jaartuma kadiir sanittiin aaraba jeetiin akkasii yaade malee ani natu eessattiin deeman bikkaan deemu eessattiin deeman baleessa hidhachiisa miisiin qubana qabdi Oromoon balloo sibiraa qubana qabdi eessattiin deeman irra deemee shaaraa irra jooriin akka takka ta'e eenyuun nawwaale eenyuun biyya neema siin neemanii. Siin neema eenyuun neema biyya. Hordoftoota keenya takkasiiti inshaallahu ta'ala ta'aliidha wallahi yaadina bakka gartee anis wanni garaana dhukkubsu jiru ulee isa tuman sanii humaati miti. Ilmi dhiiraa gaafa gartee wal harka seene waan wal godhu nama beekaa anammoo obboleessa isaa sanillee karadhee dadhabnaaniin qiyyaan isa caalaa mujrimu kennaa caalaa obboleessa mujrimu namni kalaaba tokko waa takka hin beekuuf naaf kennaan maarii nan galchuu maarre eega kanaa kalaama tokko irraa dhabnaaniin mucaasan uleenillee dadda'e maleen uleenillee tumee guyyaa tokko aaree akka malatti illee dadda'ee sababa san dhiigaa tokkonillee irraa bahan malee annillee cinqinillee ammoo aliin katamu jiranis saayibuma isaaniiti namni saayiba fiituu yookaan nama beekuu nama afaan beeku ilma namaa ta'e tumee wannan godhu yookaan aliin yookaan maallaqa isaa hanneetiif maallaqa isaa hannee naa wajjin miyyoo tana barbaadin jenneeni akka micoon tun baddee fi waan gartee kennaa fi dasii jidduu ta'e waan beeku jecha dhaadannaa gurbaan sana anaa jecha dhaadachuu ture nasruun akkanaan godha jee dhaadachuu ture dhufee natti hime akka nama tokkootti kheyrii yookaan nasiyaa naa yaadudha garuu isiin sunarra kheyriin san sharrii isa taateeti isa cafaqaa jirti jechuudha silaa ana ture. An garuu osoo bakka tana jiraadde beeytaa yookaan isaan dhiini bu'aa yookaan ana dhiini bu'aa yommuu lamaan gabaabduu kan hin beeku taate wanni taate akka taatettu maa taatee sin jedhanii akkamitti dhumti jala yaala akka itti dhumtu anaa difaa jira kana naatuchi baa isaanis waan gartee isaan dubbatan ni eegaa waloo bilbila kadiirsanis shaafiin jaartittu kanneen jira an silaa jaartee kadiirsanuu gaafsan kaniin ilmoo fi jaartee kadiiruu waliin qabee fitu kaniin moobaayila isaanii san guuree fitu waan xiqqisho ilmi namaa kun maal naan jaamiyyoon tiyyeessan hin miidhamne isii miidhamte qilleensa gubbatti gartee kara godhee kun hojii ol hin baafne gurbaan kun mee obsii takkaa waa xiqqishu na obsisiise malee bilaash hin obsine jechuudha. Kanaafuu hordoftoota kiyyaa yoo rabbi inshaallahu ta'ala tana booda gartee an bilbila kadiirsanis itti bilbilee waluu bakka biraa geessanii bakka fedhan naaf kadiirsanis waan isa godheen beekaami dhiira taanaan kun manni kiyyaas kanuma waqasaman billaahi an arraas borus nasruudha. Arraas borus haqa irrattiin du'aasi irraa isin deebu yookaan immoo irrattiin miidhaa fidaa
يوخامو أنا رميدان نفتي جباب دمتي ولو شهر ولد دفني ولو قرتي بالبلا ولي تلمامني ولد دفني ولو مجرم سانغورتاني دفني ناس كندو جبل لك أباف زاك كنا نوي جني على فني وبربادن زاك كنا خدير ما نكنا يتخدير يتكنا على إسان نجفكوا إسان مرة نقوله جيادتي غروب خنا وجين كقولي مرامني بكنا أوبلي ساخا غافا أمان تناكا والبيع كان غويا أصدفه كبمة كشتى كبمة استوى سوى يواتوسان أوبلي ساخي جانين بيخا إسنين جيساني في الدا الموت سنجى أما أفهم بريدا نجي مشكلة تنونو أكاسي هردفتو تغني مالي في يوروب إن شاء الله تعالى نمني توكو namni lama haqa wajjin qabaata an qabaatu nama tokko haqa qaba yeroo maraa'u arraas boruus an akka hiyyattis akka isin beeytanitti illee dogoggoraan namatti hojjedhe hin qabu halaxaan namatti halaxillee hin qabu ammoo eega gartee deemtee dhufte haga lubbuutti illee yoo taate inni jira arraas boruus biraan jira ammoo tahullee sababni itti wanti kun taate sababa gartee dasiin jalaa sokkitee as dhuftee fi wanni nan kana dura dubbachuu turellee wooma haqaati san osoo isin taate isinis nuu murteessitanii ammoo tan booda Yurooppii je'anaatiitu alii bakka jiru barbaadee as baasa anis irraa nafuu Yurooppii jegaa inshaallahu ta'ala wanni nin viidiyoo tana qabaddee dhufeefillee akkuma jalqabarratti isinii haase waa'ee dasii niin deemaa fi kanaati isin illee waan isin jettu agartanii inshaallahu ta'ala Yurooppii jee viidiyoo itti aantu maalirra akka jiru gaa walitti dacha'u teenya anillee yoona duraan hedduu gara viidiyootiin isinirraa fagaadhee jiraadhe gara bilbilaatiin isinirraa fagaadhee jiraadhe gara bilbilaa irrattis gara viidiyootiinis isiniifin deebi'a rakkoon irra dhuftuufis du'aayinaa godha anillee nan kan danda'utti obboleeyyan kiyya bakka isin jirtanitti akkasumatti du'aa isinii godha tokko keessan gaa nagayni rabbii isin biraa jiraatu haga viidiyootti aantuun yookaan tasii hojii walitti deebitanitti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.